kan arrabsite jechuudha ol baatee sooshaal miidiyaa kana gubbatti jechuudha osoo wanni fedhee ta'e osoo akka feenee wallollee asirra ol baatee arrabsuun qabdu guddaa kan ol fuutee narra keetu xiqqoo malee hin qaanfattuun kabajaa qabaa jettee kabajaa qabdu sanitti kabajaa ta'e firra qabii taa'e immoo kan nuti dhageessee mi'uus ta'ee ana dhaga'u jirtame. Hanqaanii fi ol bahee sooshaal miidiyaa irratti siyaasota kana godhuu hin qabdu. Biraan kisan gadi lakkisiin jeen lakkisuu hin qabdu sababa biraan kisan naaf yaasuu wallollee ilaan qaarraan tanaa waliin dubbisnu jechuudha maali? Atiillee na gobeetu taagana haga beekan mana eeganii jette Oromoon. Maal abbaa keetiin na godhuu dandeessaanus mee maal na godhuu dandeessaa kaamilaa teenya maal na godhuu dandeessaan? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kaamilaatu hundi keessan akkam nagaa fayyaa jirtanii ani nagaa qaba wallah alhamdulillah. Ammas nageenya rabbii guddaan bakka jirtanitti si waliin haa jiraatu jecha. Har'a maal qabattee nuuf dhiyaatte jechuun keessa hin oolu. Har'a waan anatti illee isinitti illee mufaja ta'u tokkoon qabadde isinii dhiyaadhe jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti namni ol ba'ee namni hiriyaati qaalii tan taate ol baatee arrabsitee jirti jechaadha. Sababa piraankiidha sababni isin sababeeffattee garuu arrabsuu barbaadde malee sababni sababeeffattee tuma arrabsuu barbaadde malee piraankii miti jechuudha wanni isin ajandaan isii guddaan jechuudha. Piraankii natti hin fakkaanne ol baateeti akka yeroo jalqaba yeroo viidiyoo sana gurguraa dubbachuu fi maaliin se'u jira. Anaa fi daawwattoota illee waliin piraankii gochuu jirti akkasitti yaade jechuudha akkasii fudhadhe. Yoon achi ofii ilaalu osoo haga xumuraatti ta'e yoo ilaalu viidiyoo hedduu rifadhee ture. Ammoo piraankii jetti jee osoo eeguu osoo piraankii hin jeen viidiyoo akkasiin arrabsitee quuftee viidiyoo isii xumurtee baate jechuudha. Viidiyoon yeroo akkasitti xumuramee jiru hedduun aarse jechuudha. Haga duraan rifadhee jiran booda deebi'ee hedduun aarse jechuudha. Yeroo osoo piraankii hin jeen baatee wanni kun akkuma dhugumaan dhugatti akka piraankii hin taane akka dhugumaan arrabsumaaf ol baate beekee jechuudha. Piraankii tokko amma dur hojjetee ture piraankii kunillee maal yootan kuulan irratti hojjennee warra hordoftan hin beekanii jedhee yaada. Piraankii yaasin galee biyyatti fuudhee atileen asitti kameeraa barbaadadhu jetteeni kuulanii ittiin tindee kuulanii naafi mustariyaatu walii galee kuulan irratti hojjete. Egaa hojjennee xumuramee viidiyoo ani gadi buusee gadi dhiisee qulfii jala jira irraa banuuf yeroo jedhuun sagalee naa qabdee bakka talagaatitti viidiyoo san gadi dhiisin naan jette natti qoosu jirti dheetuma akkuma duraanii akkuma yeroo hundaatu qoosaa waa'ee dooliin jenna waan ta'eef gadhiise jechuudha. Booda deebitee waan adda taasifte bultii tiyya na diidee mana kiyya na diidee jettee achirratti waan baay'ee waan karaa keessatti illee sagalee hedduu naa qabdee turte garuu bilbila jalaan kaafne jechuudha akkuma isin jette. Bilbila jalaan kaasne ani bilbila hin agarre jechuudha dalagutti jira. Piraankii waan nama wal lolchiisu illee hin qabu bultii namatti illee waan deeguu hin qabu bultii tiyya na diidee sababa guyyaa saniitti yaasee waliin dubbisnu mee sagalee ishee dhaggeeffadhaame. Saniifuu kaamilaatu dhiyoo sana biraankiin irratti dalaydee turte biraankii yaasin maarreedha inni biraankii tokko dalaynee turre anaaf isii fi kuulanii jechuudha kuulanii irratti dalaynee anaaf isii wal taane hogguma sanuu yaadni biraankii kun naaf hin taane kaamilaa biraankii kana gadi hin lakkisinii naaf hin taane jeen eegamarree finnee boodee jechuudha. Isiin ammoo hayyee naan jettee tuma kaatee hogguma na dalagaa isii kuttee biraankii san gallakkiste ustee akka waan takka hin jiiniin sii galee biraankiin kun akka waanan eegee yaasin biyyee kutee usluu samaxti. Egaan eegee yaasin biyyee kutee namarraa jaalaltii na qabdeeti sii galee aadiniin jaaladha kanaadha keessa jira jechuudha. Sani yaasinni haala sababa kana naaf inni wal lollaati biraankii kana gadi lakkisin hin jeen biraankii kana kaatee gallakkistee sababa isitti naaf yaasinleen biraankii akkasii maaliif daleedarra walitti aadde jechuudha. Saniin kaamilaa waan biraankii kana gallakkisteef dawwalee gaafachuu fedhee na jalaa hin kaastu sagalee waasaabiniin qaaf sagalee dhaggeeffattee ustee callistii tamaa. Takkaffaa mana tokko keessa hojii jiraanne lammaffaa viidiyoo hedduu wajji marre naafisii wanni isiin akkana na bahadiltee na ol baatee hanqaan sooshaal miidiyaa takka irratti isii haasoo na gootuuf takka illee hin jiru. Maaliif namni guyyaa takka wajji nyaate qooda waliif kaa'uu qaba maaliif saana takka wajji nyaanne saana takka wajji nyaanne mana takka wajji galle isiin akkana ol baatee na bahadiluun qabdu ol baatee hanqaanii fi ol bahee sooshaal miidiyaa irratti isii haasoo takka na godhuu hin qabdu. Biraankii san gadi hin lakkisin jeen gallakkisuu hin qabdu sababa biraankii san naaf yaasuu wallollee ilaan qaarraan tanaa waliin dubbisnu jechuudha. Maaliif biraankii kana maaliif gallakkistaa Aamina je'eeni gaafii gaafannaan na jalaa dubbachuu diddee gaafii kiyya naa deebisuu diddee mikinaan isiin gaafii itti naan deebisnee maaliidhame. Hordoftoota kiyya jechaadha. Mee osoo isin taate maal gootan osoo isin taate namni akkana isiniin jedhee
maal gootan piraankii gurguddaa piraankii kana caalu hedduun irratti hojjettee jirti boostariyaanii waan hedduu wajjin hojjenna akkuma isin beektan jechuudha waan hedduun irratti hojjettee jirti garuu piraankii kun akkamitti akka isii aarsee bultii isii akka diigee bultiin namaa caafa matarra jetti bultiin namaa duraan kaluu jirti diigamuuf akkanumatti diigamti bultiin namaa ol baatee ol baanii nama arrabsuun maqaa namaa dha'uun hayyama namaatiin ala oluma akkuma fedhan namarratti haasa'u jechuun kun tuffii guddaadha hedduu tuffii guddaanaaf qabdi jechuudha mukaanus hedduun isii kabajaa hedduu isii jaalachuu ture garuu irra ol baatee yoo isiin waan ani jaanne takka oluma kaatee mufaajaa guddaa kana na gootu hedduu takka waan addaa takka natti dhagamee hedduu daawwattuu akkii hedduun aarsitee jirti. Suma waanuma takka illee hin ta'in sababa guddaa tokko illee yoo qabaattee ol baatee naarraa haasofte illee homaa rakkinnan qabu olii gad deemtee naasofte jetti sa'aatamii olii gad deemee namaasa kun amma akkuma amma agartan kana mana dalagaatiin jira namni tokkichi namni afaan kiyya dhagahu hin jiru eenyu hojii si amaddaa eenyu hojii gandarra deema magaalaa keessa deemtee magaalaa sanaa guutuu keessa deemtee haasofte jetteetti akkasitti waan argite ol baatee narraa haasofte jechuudhaan arrabsite jechuudha ol baatee sooshaal miidiyaa kana gubbatti jechuudha wanni fedhee ta'e osoo akka feenee wallollee asirra ol baatee arrabsuun qabdu ammas asirratti ganaa ol baatee yookaan arrabsitu taate illee homaa rakkin hin qabu arrabni isaa wal cufaa hin deebisaaf jechuudha arrabni narra hin cinne illee arrabni narra jira yoo namummaa qabaatte ol baheetii viidiyoo naa deebisinaan jette ol baheetii hin deebisaaf namummaa wayituu nan barbaachisu akkana qaama guutuu qabaachuun arrabni qoftiin irra jiraachuun nagahaadha jechuudha kana deebisuufi ilma namaatti illee arrabsuuf illee sagantaan qabu sagantaan nuti kaayyoo nuti biyya baaniif kaayyoo of dalagannee of jijjiirra jenneeti malee wal arrabsuuf miti jechuudha yoo kammoo diddee daangaa dabarteen arrabsute taate isaa rakkoon qabu jechuudha ifirra jira ifirraan tuni siif deebisa jechuudha homaa rakkin hin jiru. Daawwattoota kiyya asumaan dhiifama isin gaafachuu barbaada hedduun aarsitee jirti dubbiin tuni hedduu takka aarsitee jirti dubbiin tuni ol baaniiti namni isin jaalatte namni isin amantan tokko namni isin hiriyaatiyyaa eenyurraa namni kun natti aanaa jettanii namni isin abdattan tokko yoo ol ba'ee sooshaal miidiyaa gubbarratti ol ba'ee akkanatti akka kiyyaa kanatti mufaajaa isin godhe mee maaltu isin dhagahame mee koomentii jalatti yaada keessan barreessaadhaa yaada keessan illee ilaalaa yoon dogongoree viidiyoo kana keessatti waan hin taane akka dubbadhu taate illee dhiifamaa naaf folchaa isin jedha dhiifama guddaa daawwattoota kiyyaa ol baatee waan hedduu riidii buufaa magaalaa cira birramaa jetteetiin yeroo oduu olii gadi oofuun qabu jechuudha. Sa'a amma oduu oofuun qabu jechuudha. Gisee bana dalagaa kana keessatti gisee guyyaa takkitti jumaa takkitti boqonnaa qaba boqonnaa guyyaa boqonnaa san viidiyoo tokkoon akka ta'u ta'ee dalageeti deebi'aa jedha. Gisee achi deebi'ee dalagaati xumuree sa'a dalagaati xumuree viidiyoon ediitii godha yoo diraamaa qabaadhes ediitiin godhadha yookaan immoo waan adda addaatiin dalagadha. Yeroo makkamu sa'a hirribaatiin alattu sa'a biraatu boqonnaa qabu sa'a bilbila kiyya ol fuudhee namatti bilbiluu dhiisiti sa'a nama manaa bilbila kiyya jala kaasuun qabu nama kabajaa guddoo waliif qabnu nama hedduu nama naa yaaduufu bilbilee itti haasa'u yeroo hin qabu jechuudha. Habibti kiyya qaalii ol baheeti. ol baatee waan hedduun irraa haasofte jirta. Guyyaa takka mukaanus akkanaat akkasi jedhee nama biratti haasa'een beekuu akka jiru guddaa kan ol fuutee narra keetu xiqqoo malee hin qaanfattuun kabajaa qabaa jettee kabajaa qabdu sanitti kabajaa ta'eef irra qabii taa'ee mukaanus dhageessee miimus ta'ee ana dhaga'u jirta akkuma ati viidiyoo akka ana agaruu jirtu abdiin qabeetti sanii akka ana agaruu jirtu abdiin qabaniisi saniifuu if kabajaan kumtaa laabba qunxaddeeffatanii siin kabajaa guddoo siif qaba if kabajii taa'ee oduu reediyoo buufaa magaalaa Cirbiraa kanaan jechuun jirtu kaati ol baatee fiidee miidiyaa gubbarratti haasuu jirtu malee ana moosi reediyoon buufaa mee garagalii if laali mee if madaalii kee maaliin gochuu jira je'ee mee if laali mee xiqqoo mallee taatu maal jechuu walumaa kaanii nama nagaa tokko arrabsu jechuun bultiin tantee kaluu jirti diigamuuf bultiitii yana tiiteetti waan argite sirratti haasofitee jirta saniifuu if kabaja biyyattii qaalii na wajji jiraachaa na wajjin dhugaa saanaa tokko wajji nyaanne achi garagalte ati na wajji nyaattee na wajji dhuyde saanaa tokkotti waliin nyaanne maaltu miidiyaa gubbarra si baasee waa'ee kiyyaa si haasisiise maqaa kiyya dhodhoyte ol baateetiin waan haasoftu dhabde ol baate yoo waan haasoftu dhabde maaliin haasa'uun fedhaa jettee nan gaafattu haqa ol baateen arrabsitu. Nama waan arrabaa qabuutu ol ba'ee nama arrabsa dhageessemi nama waan arrabaa qabuutu ol ba'ee nama arrabsa yoo maal yaaddu an arrabsu yaadatte ol baatee sooshaal miidiyaa gubbarratti namni si kabajaa akka nama kamitittuu nama kamuun kabajaa garuurtuu nama nan kabajne kabajuu maal jette beektani wanni akkanaa kun sirraa bareeda wanni akkanaa kun sirraa bareeda ati miidiyaa gubbarra ol baatee narraa haasa'uun sirraa bareeda mee sirraa bareeda siinaa jedhani مخانوس وانغاري قوتي يا مسترياتي اني بقى عاملان وربستي قنا كاملان وربسينو قديسي فيديو يعني سيافة فارساني ميسي لالا وانا كنا سرا بريدا ما انا كبيتي نرا بريدا حبيبتي ان ساعاتي قندك سديمي وانا ما هاسوفو ساعة دلقاتي يرا فوزي بقرد افرا ارتاهم قبو والدايبي سياسة ودي سيتي اتي
Asi nama kabajaa qabu kabajaa ta'e irratti wallaalin if kabaji taa'e kaayooti if kabaja namni si kabajaa sa'iiti if kabaji eega kabajaa qabaatte maaf kabajaa ifirraa buufta mee kabajaa duraan guddoo kabajaa hin qabne ta duraanii guddoo mee badhaasa meedaaliyaa siyaa kennani hayyee ol baate haasoo iteenarra jettee namni jettee ofiifuu jettee deemtu tokkoffaan si jettee deemtu tokkoffaan si namni jettee ofiifuu jettee deemtu jettee tokkoffaan duraa jettee si jettee fuutee as gubbarratti ol baate kabajaan taasisu kabajaa kan beektaa kabajaa taasisu sa'aatillee kabajaa beektaa sa osoo kabajaa beektee ol baatee ati mukaanuu si ati haadha dhiirati ati ol baatee sirratti haasa'uun qabu namni waan gaarii sirra haasa'u mukaanuu nama gaariitti beeka jechuudha ati garuu ol baateeti miidiyaa gubbarratti innaa gaarummina keetii keessatti dabartee ol baatee miidiyaa gubbatti nama dhuunfaa tokko arrabsu eegalta jechuudha nama dhuunfaa tokko gadi qabee ilaalime maal gochuu jirti if madaalime if duba deebi'e maal gochuu jirta ol baateeti inumaa hojii na wajji nyaannee hojii dhuunfatti na duba deebisee maal taate biraanki kunillee waan ajandaa sii ta'uu hin qabu kan ajandaa walitti jirti waliin beeyniisi iccitii ta'e attaan harkaa qabu hin jiru iccitii ta'e naadhoo isii iccitii gabbaasuu deemtettee ibdura sodaachuu eegalte malee ibdura sodaatin nama iccitii namaa gabbaasu miti ol baatee arrabsitullee iccitii ta'e gadi hin baasu garuu kan arrabsu taate arraba hisaaba wal cufa waan ta'eef si arrabsan arrabni irra jiranillee waan ta'eef garuu iccitii jettee waan iccitii yoo iccitii ta'e ta'e jiraatti ol bahee haasee gaa firra reediyoon buufaa si firraa bubbisuu jirta bubbusi firra social media gubbarratti liivii bayi wanti irratti facebook irratti page irratti liivii bayi haasee firra santu si yaafee abboleetii xiyya qaali si kabajaa if kabaji taa'e akkaan si kabajuutti if kabaji dhageessami ganaa deebitee maqaa kiyya social media kana gubbarratti ganaa maqaa kiyya kaamilaa jettee aaminaa jettee maqaa kiyya ganaa deebitee yoo kadhooftu taate ani fi si wal arga akkati wal agarreetti sanitti mee wal agarreetti walirraa faamne jechuudha. Yeroo ammaa kana maal sitti fakkaate beektaa? Haasaanii hin miti wanni takka taatu haasaanii hin miti dhugaa qabaadhu dhugarratti du'e yeroo makamu si galeemi dhugarratti du'e malee oluma kaatee ebaluun tun akkas ebaluun waan haasawitee haasaa dheeraa afaan kan dandeettii afaan dubbachuu qabuuf miti yoo dhugaa qabaatte qofa. Wanni nama baasu si galeemi saniif ol baate isiin akkanaa jettee maqaa kiyya dha'uu mirga hin qabdu si galeemi kana boodan maqaa kiyya dha'uu mirga hin qabdu biraankii taate biraankii irratti dalagaa jira sirratti dalagaa jira hisaaba wal cufu waan biraa yoo narraa kafeetu qabaatte waan kanaa sirraa fedha waan akkanaatiin sirraa barbaada an dhimma akkanaatiin hojii qabaa biraankii ajandaa godhattee wanti gubbarratti hin beeyin qabbo sammuu si tuqame yoo sammuu fayyaa si qabaatu baatte mana yaalaa nageessa akkanaan ta'ee jee malee ol baatee nama rabsu ol gara sanaa keessa deemteeti as deemtee na haasofteetti osoo maal barbaaddu sanaa keessa kan deebes haasoo agarte ati mana nama takka magaalaa guddoo sana guutuu na takkatti eebalu maal akka haasoo akkamitti beekte maal barbaada achi dhayite osoo maal barbaaddu sanaa tana guutuu akka isaan waa'ee keetii haasoo jiran beekte akka isaanitti waa'ee keetii dubbadhe isaan sirraa haasoo jiran akkamitti beekte maal gochuu akkamitti beekte maal gochuuf dhayite siitu gandarra deemamoo waan gandarra deemamoo akkasii dalagaa xiyyaarraa yeroo takkitti yeroo hin qabu gandarra deemtee naasuteetti akkamitti beekte akka sirraa haasoo jiran kan dhaqinatti achi si hiyyuuta sanaa guutuu keessa deemu jirtu ta waliin ga'u jirtu si hiyyuu akkamitti beekte namni narraa haasoo jiraa kana bara nama bara waan fedhe namni ala kana narraa haasoo jiraate maal narraa haasoo jiranii bari hin beeku waan takka namni irraa quban qabu hin jiru ati garuu akka sirraa haasoo jiran magaalaan guutuu sirraa haasoo jirti beekte jirti osoo maal barbaaddu osoo akkam gootu mana takkatti mana magaalaa guutuu sana keessa jiru guutuu beeyte sirnarraa haasoo jiranii akkamitti beekuu dandeessime hayyee kijiba guddaa kan ol fuutee hin deeminiin garuu kabajaa yoo ati kabaje qofaan illee namuu si kabaja jechuudha yoo ati hin kabajne ati kabajaa hin qabaanne namoota kabajaa siif qabaatu si galeemi ganaa deebitee maqaa kee hin danda'e himiyansitti hordoftoota kiyyaa dhiifa manaa godhaan hofulchaa namni jiru namni hin tuune tokko namni kun nama jiru dubbatu tokko ofirraa deebisuun dirqamaa na yaamtee jirti fakkeenyaaf namni yoo kaamilaa jee na yaame dirqama yoo maal barbaadda dirqama jechuudha saniifuu eeganamni si yaame awwaatu dirqama awwaataa jechuudha saniifuu dirqamaan awwaachisu jira hedduun aartiste jirti dubbiin isii tuni saniifuu habiibatiitii qaalii kana caalaa sila haarrabsu halaan keessa haarrabsu atillee naguma beeytu hagana haga beekan mana eeganii jette oromoon haguma beeytu hagana sanii ol kaatee birraa akkanatti haasofte jechuudha yoo mootuu kana caalaa wanni si barbaachisu jiraate ol baatee akka si deebisu ka barbaaddu jiraate taate naa deebisi naa ol baatee yoo namummaa qabatte deebisette namummaa wayituu nama barbaachisu si deebiseetiin jira
wanni si hafee jiraatte deebisaa keessi deebi'ee jira na fakkaatti gaafin keeti wanni biraa kanarraa feetu jiraatte gaafachuu mirga qabdaa hordoftoota kiyyaa hedduu dhiifamaa isiniin jaa asirratti wanni balleessu jiraate dhiifama guddaa isin gaafadhaa yoo aaree waan hin taane akka jedhe taatellee hedduu dhiifama naa godhaa of fulchaa isiniin jaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.